Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii dhaloota qubee viidiyoo keenya kanarraatiin afaan oromoo keessatti sagaleen akkamitti uumama yeroo sagaleessinuu fi sagalee kanammoo yeroo barreessinu akkamitti sirriitti qubeessuu dandeenya kan jedhu fakkeenya fudhannee gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna afaanuma keenya. Dhaloota qubeetiin maatii 1,300 ol horachuu dandeenyee jirra. Kanaafis galata guddaa qabdu. Ammallee kana caalaa gara fuulduraatti waliin deemna. Egaa warri sabskiraayib hin goone chaanaalii kanaaf haarawaa kan taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo haarawaa yeroo gadhiifnu immoo dafee akka isin bira ga'uuf sabskiraayib gochuu qabdu jechuudha. Viidiyoon kun immoo namoota hedduu bira akka ga'uuf namoonni hedduun akka irraa barataniif laayik sheer gochuudhaan jalqabaa. Gara fuulduraatti immoo daran kana caalaa suur-sagalee afaan oromoo sirriitti barsiisan cimsinee fi cimnee sirriitti hojjenna. Kanaafuu ammumarraa kaatanii sabskiraayib gochuu qabdu jechuudha. Kallattumaan gara viidiyootti deema. Egaa waa'ee qubee yeroo haasofnu jalqaba wanti nuti hubachuu qabnu afaan oromoo keessatti baay'inni qubee 32. Qubee 32 kana bakka saditti qooduu dandeenya. Isaanis dubbifamaa, dubbachiiftuu fi qubee dachaa jennee bakka sadiitti qooduu dandeenya jechuudha. Egaa qubeelee kana egaa adda baafne booda gara sagaleetti yeroo dhufnu dubbifamaan yookaan qubeen dachaa tokko kophatti of danda'ee sagalee uumuu hin danda'u. Kanaafuu sagalee uumuudhaaf dubbifamaa yookaan qubee dachaa biratti dubbachiiftuun jiraachuu qabdi jechuudha. Egaa qubee 32 kana keessaa dubbachiiftuun baay'inaan 5. Isaanis A, E, I, O fi U jennee 5 kana akkanatti adda baasuu dandeenya. Egaa dubbachiiftuu 5 kana dubbifamaa yookaan qubee dachaa biratti wal bira fiduudhaan sagalee uumuu dandeenya jechuudha. Jecha tokko sirriitti qubeessuuf akkaataan itti sagaleessinu murteessaadha. Mee akkuma kana dura ilaaluuf yaalletti qubee dubbifamaa fi dubbachiiftuu fudhannee fakkeenya fudhachuudhaan jechoota tokko tokko ijaaraa. Sagalees akkamitti sagaleessina kan jedhu gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a. Kallattumaan garasitti deema. Dubbifamaa baa irraa jalqabna. Dubbifamaa baa fudhannee dubbachiiftuu 5 kan baa biratti daballee akkamitti sagalee uumaa kan jedhu haala salphaadhaan akka namaa galutti jechas akka fakkeenyaatti biratti fudhachaa waliin ilaalaa deemnaa. Viidiyoo keenya kana duraatiin sagaleen bakka meeqatti qoodama kan jedhu ilaalleetu. Bakka 6tti akka qoodamu sirriitti ilaallee jirra. Viidiyoo san dhibba deebitanii ilaaluu dandeessu. 6 kun immoo sagalee gabaabaa, dheeraa, jabaa, laafaa, irra butaa fi hudhaa jennee bakka 6tti qoodnee turre. Har'agaa kan ilaallu dubbifamaa kana fudhachuun akkamitti dheerata kan jedhuu fi akkamitti gabaabbata kan jedhu adda baasaa fakkeenyaas fudhachaa ilaallaa deemnaa. Dubbifamaa baarraa yeroo jalqabnu dubbifamaa baa fi dubbachiiftuu A. Baa fi A takka. Ba. Baa qofaatti sagalee nuuf kennuu hin danda'u. Jennee dhaabbanna. Jedhee dhaabbata waan ta'eef A takka yeroo biratti idaan immoo ba. Sagalee ba jedhu nuuf kenna malee baa hin jennu jechuudha. Kanaafuu ba yeroo jennu dubbifamaa baa fi dubbachiiftuu A takka fudhanna jechuudha. Ba. Sagalee kanaan amma jecha tokko yeroo ilaallu ba jennee bara jecha bara jedhu yeroo ilaallu baa biratti A takka fudhataa. A lama yoo goone hoo maal ta'a? Baara. Baara ta'a malee ba yeroo jennu Aan dirqama takka ta'uu qabdi jechuudha. Kanaafuu bara jennaa jechuudha. Baa kana biratti A lama yeroo taatu immoo ba kan jenne kana afaan keenya adda bannee baa jennee sagaleessinaa jechuudha.
baa biratti aal lama taanaan baa jenna malee ba hin jennu jechuudha. Kanaafuu baa, a, baa jennee sagaleessinaa. Sagalee kanaan immoo jechi tokko ijaaruudhaaf fakkeenyaaf jechi baala jedhu baala yeroo jennu baa biratti a lama barreessinaa jechuudha. Baala. Aan takka yoo taate kan baala jedhu kun bala jedhu jechuudha. Kanaafuu baala jechuudhaaf a lama barreessinaa jechuudha. Jechoota akkanatti sirriitti barreessuudhaaf dura dursinee sagalee beekuu qabnaa jechuudha. As keessatti jecha bara jedhuu fi jecha baala jedhu yeroo ilaallu bara yeroo jennu jechi kun sagalee gabaabaa irraa ijaarame. Kanas kan jenneef dubbachiiftuu yoo ilaaltanii jiraattan takka takka bakka lachuu baa birattis raa birattis tokko tokko waan ta'eef bara kan jedhu kun sagalee gabaabaadha jennee sagalee keessaa sagalee gabaabaa keessatti qooduu dandeenya. Kan baala jedhu immoo baa biratti dubbachiistuu wal fakkaattu a lama wal jala fudhatee jira waan ta'eef ba osoo hin taane baa jennee sagaleessinaa. Baala yeroo jennu jechi kun sagalee dheeraa irraa ijaarame jennee sagalee dheeraa keessatti qooduu dandeenya jechuudha. Gara dubbifamaa baa fi dubbachiiftuu atti aanee eetu jira waan ta'eef dubbifamaa baa fi dubbachiiftuu ee ilaalla jechuudha. Baa fi een takka be jennee gabaabsinee sagaleessinaa. Baa fi een immoo lama yoo taate kan be jennee gabaabsine kana bee jennee dheereessina jechuudha. Bee jenneet dheeressinee jennaa. Fakkeenyaaf sagalee gabaabaa kanaan jecha tokko fudhachuudhaaf belbele yeroo jennu baa biratti ee takka bel jennee bel gaafa jennu dubbifamaa baa irraa gara dubbifamaa laatti dafnee ceena waan ta'eef isaan gidduutti dubbachiiftuu ee takka fudhanna jechuudha. Kanaafuu bel yeroo jennu een takka taati. Akka tasaa ee lama yoo galchine beel bele jennee ni dheeressina waan ta'eef kun immoo jecha kana sagaleessuudhaaf sagalee gabaabaa fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaafuu belbele yeroo jennu ee takka fayyadamnaa jechuudha. Gara sagalee dheeraatti yeroo dabarru immoo akka fakkeenyaatti jecha tokko yeroo ilaallu beekaa jecha kana yeroo jennu sagaleen inni jalqabaa bee kan jedhu kana itti aanee kaatu jira. Beekaa yoo jenne akkaataan itti sagaleessinu kun sirrii miti waan ta'eef baa fi dubbachiiftuu ee lama goonee beekaa jennee dheeressine jenna. Kanaafuu jechi kun sagalee dheeraa irraa ijaarame jechuudha. Beekaa jennee dheeressinee akkanatti sirriitti sagaleessinee sirrittis qubeessuu dandeenya jechuudha. Gara dubbachiiftuu sadaffaatti dubbachiiftuu iitti dabarraa dubbifamaa baa qabannee dubbachiiftuu ii waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Baa fi iin takka bi jennaa. Iin immoo lama yeroo taatu baa biratti bii jenna. Isa gabaabsinee bi jennee kana ii lama yeroo goonu immoo bii jenna jechuudha. Isaan lameen kanaan jecha tokko fudhachaa yeroo ilaallu bifa yeroo jennu bif jennee ii takka fudhannee gabaabsinee jenna jechuudha. Bifa. Ii lama yeroo taatu immoo biife yeroo jennu bii jennee ni dheeressina waan ta'eef ii lama fayyadamna jechuudha. Biife gaafa jennu. Bifa gaafa jennu immoo gara sagalee fa jedhu kanatti dafnee ceena waan ta'eef
iin takka taate jechuudha. Bifa, biife. Inni jalqabaa ii takka fudhata. Inni lammaffaan immoo waan dheeressinee bii jennee turreef ii lama fudhata jechuudha. Gara dubbachiiftuu ootti yeroo dabarru immoo baa fi oon takka bo. Baa fi oon lama yeroo taatu immoo isa bo jenne kana boo jenneet dheeresse. Boo, 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 boo. Isaan lameen kanaan fakkeenya jechoota tokko tokko fudhachaa yeroo ilaallu boo, boca, boca, boca gaafa jennu sagalee gabaabsinee jenna. Boca, boo dheeraadha. Boo, booda, booda gaafa jennu boo jenneen ture waan ta'eef oo lama fayyadamna jechuudha. Akkaataan itti sagaleessinu murteessaadha bakka kanatti. Boca gaafa jennu booca hin jennu boca jenna waan ta'eef gabaabsineeti sagaleessinaa. Kanaafuu gaafa barreessinus sagalee gabaabaa fayyadamna jechuudha. Booda gaafa jennu garuu boda, boda hin jedhamu waan ta'eef booda jenna. Waan ta'eef boo gaafa jennu immoo dheeressines sagaleessina waan ta'eef gaafa barreessinus boo gaafa jennu oo lama fayyadamnee dubbachiiftuu oo lama fayyadamnee booda jennee barreessina jechuudha. Dubbifamaa baa biratti dubbachiiftuu isa dhumaa uu qabannee yeroo ilaallu baa fi uun takka bu jennaa. Uu kana immoo lama yeroo goonu buu jennee dheeressina. Buu, 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 buu jennee dheeressinee akkanatti adda baasna. Isaan lameen kanaan jecha tokko tokko fudhannee akka fakkeenyaatti yeroo ilaallu buu, buna, buna. Gaafa dheeressinu immoo buu, buusii, buusii. Fakkeenyaaf buusii kaffalee. Akkaataan itti sagaleessinu bakka kanatti murteessaadha jennee jirra. Buusii kaffalee. Buusii kaffalee gaafa jennu buu jennee ni turre waan ta'eef uu lama fayyadamna jechuudha. Uu lama fayyadamna. Saatti aanes sii jennee gaafa turru ii lama fayyadamna asitti. Buusii gaafa jennu iinis lama. Buusii kaffalee gaafa jennuu fi adurree muka irraa buusi gaafa jennu inni jalqabaa buusii jedhaa. Inni lammaffaan immoo buusi gaafa jennu sii gaafa jennee sagaleessinu ii lama fudhannaa. Buusi gaafa jennu immoo dhumarratti ii takka fudhanna. Kanaafuu hima keessatti akkaataan itti sagaleessinu illee murteessaadha jechuudha. Jecha tokko sirriitti qubeessuudhaaf. Isinii galaa jiraami? Gara dubbifamaa caatti dabarraa. Jecha tokko tokko ilaalaa deemnaa hundaanuu jechuudha. Achumaanuu jechoota afaan Oromoo sirriitti hubachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Caa fi aa takka yeroo fudhannu caa biratti yeroo hunda aan takka barreeffamte taanaan walirratti yeroo sagaleessinu caa hin jennu. Maaliif aan takka waan taateef caa jenna malee caa hin jennu. Kanaafuu dubbifamaa caa biratti dubbachiiftuun aan takkaatu jira yoo ta'e caa osoo hin taane caa jenneet sagaleessinaa. Sagalee kanarraa kaanee jecha tokko yeroo barreessinu fakkeenyaaf callise, callise. Jecha callise jedhu kana keessatti caa biratti aa takka fayyadamna. Akka tasaa caa biratti aa lama yoo fayyadamne callise osoo hin taane kan jedhu caallise, caallise jedha. Garuu aa takka yeroo fayyadamnu immoo callise jedha. Akkanatti sirriitti qubeessuu dandeenya jechuudha. Dubbifamaa caa biratti immoo aa lama yeroo barreeffamu
C osoo hin taane caa caa jennee akkanitti dheeressinee sagaleessinaa. Sagalee kanaanis fakkeenya jecha tokko yeroo fudhannu caa caalaa caalaa. Asittis akka tasaa caalaa jennee gaafa barreessinu caa biratti aa takka qofa yoo goone calaa calaa jedha malee caalaa hin jedhu. Kanaafuu sirriitti qubeessuudhaaf sagalee irraa kaanee dubbifamaa meeqaatu gala, dubbachiiftuu meeqaatu gala kan jedhu yeroo dheeratuu fi yeroo gabaabbatu sirriitti barreessuu qabna jechuudha. Jecha caalaa jedhu keessatti jechi kun jecha dheeraadha waan ta'eef dubbifamaa wal fakkaatu aan lamatu gala jechuudha. Caalaa. Hima keessa yeroo ilaallu immoo itti dubbannaan callise. Itti dubbannaan callise. Callise gaafa jennu dhumarratti yoo ilaaltanii jiraattan akkaataan itti sagaleessinu murteessaadha kan jennu itti dubbannaan callise gaafa jennu saa birattis takka fayyadamne wanta hojjetamaa jiru callisee ilaala gaafa jennu immoo callise kan duraa callisee jennee saa biratti takka fayyadamne wanta hojjetamaa jiru callisee ilaala yeroo jennu immoo saa biratti lama fayyadama. Sababni isaas callise gaafa jennuu fi callisee ilaala gaafa jennu akkaataan itti sagaleessinu adda adda waan ta'eef kanarratti dhaabbannee sagalee nuti afaaniin baafanne kana sirriitti qubeessinaa jechuudha. Caa fi yeroo ilaallu immoo caa fi takka ce jennee gabaabsinee sagaleessinaa. Lama yeroo taatu immoo kan ce jennee sagaleessine kana cee jenna. Cee fakkeenyaaf sagalee cee gabaabaa kana ce'umsa jennee gabaabsinee akkanatti jecha ijaaruu dandeenya. Kan cee jedhu kana immoo ceekuu gaafa jennu cee jennee ni turre waan ta'eef lama fayyadamnee jecha kana akkanatti barreessuu dandeenya jechuudha. Sirriitti qubeessuu dandeenya. Caa fi dubbachiiftuu yeroo ilaallu immoo caa fi takka ci jennee gabaabsinee jennaa. Caa cii gaafa dheeratu immoo cii jennee dheeressine jechuudha. Isaan lameen kanaanuu jecha tokko tokko yeroo fudhannee ilaallu ciqilee cii gaafa jennu immoo ciise cii jennee gaafa sagaleessinu ni dheeressina waan ta'eef lama fudhanna jechuudha. Ciise ciqilee ciise kan ciqilee jedhu kun ciiq jennee gara qaatti dafnee deemna waan ta'eef takka fudhannee gabaabsinee sagaleessina jechuudha. Ciqilee ciise gaafa jennu immoo cii jennee ni turre waan ta'eef caa biratti lama fudhannaa jechuudha. Caa fi yeroo ilaallu immoo caa fi takka coo lama yeroo taatu immoo isa coo jennee kana coo jennee dheeressina. Coo isaan kanaanis jecha tokko tokko yeroo ilaallu fakkeenyaaf coqorsa coo gaafa jennu immoo cooma jennee coo kana dheeressine jennaa. Kanaafuu lama fayyada. Coqorsa gaafa jennu immoo coo jennee gara qaatti dafnee deemna waan ta'eef gabaabsinee barreessinaa coqorsa. Caa fi takka cuu lama yeroo taatu immoo isa cuu jennee kan cuu jennee dheeressine jennaa. Cuu fakkeenya fudhannee ilaalle cuquliisa gaafa jennu gabaabsinee dafnee gara sagalee itti aanutti deemna waan ta'eef
uu takka takka fudhanna bakka lameenuu cuquliisa gaafa jennu uu takka takka galchinaa jechuudha. Bocuu gaafa jennu immoo dhumarratti caa biratti uu lama fayyada. Cuu jenneen turre waan ta'eef bocuu gaafa jennu caa biratti uun lama taati jechuudha. Viidiyoo keenya kanarra asirratti dhaabna. Kuni kutaa tokkoffaadha. Kutaan lammaffaan itti fufa jechuudha. Egaa waan guddaa irraa hubachaa jirtu jedheen abdii godha. Waan isinitti dhaga'ame, waan sirreeffamuu qabu yoo jiraate koomentii irratti nu barreessitanii kana caalaa sirriitti qubeessuuf waliin baranna. Har'aaf asirratti dhaabbannaa kutaa itti aanu qabannee torban walaa garra jechuudha. Hangasittuu nagaan turaa. Baay'ee baay'ee. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna. Afaanuma keenya katabnee dubbifna.